Egaamee har'a gara keessan viidiyoo tokko qabadhee dhufe innis maalinni waa'ee hunda dandeessuun gaa'ilatti erga garte agamii gaa'ila keessa erga galanii jijjiiramni jiru jira gaariin jiru gadheen jiru yookiin immoo gaafii jiru tokkoon akka kootti isinii fi ofum gaafadhee ofumaa isinii deebisaa jechuudha. Garuu dhiifama faana viidiyoo kana sagalee waraabeen sagalee mucaa baay'eetti na jalaa galeen isa dhiisee ofii kootii riikkarditti godhee garuu aayidiyaa isaa beekaa waan ta'eef isiniif itti waraabee dhiifamaa sumaanii isiniin jedha. Gara yaada kootitti deemuu fi hunda dandeessuun erga gaa'ilatti galte waggaa 2 fi ji'a 5 deema. Waggaa 5 fi ji'a 5 waggaa 2 fi ji'a 5 garuu normaal cidha gaa'ila edda godhannee waggaa tokkoof gara ji'a naannoo 9 jechuudha. Garuu erga piroomis godhatan immoo yaa gaa'iluma jedhama. Isuma afaanaan walitti 2 fi ji'a 5 isiniin jechuudha. Walitti qabeetan isinitti himaa. Mee maaltu jira gaa'ila keessa? Gaa'ilannaa alaalatti jennu maanni kalee ani silaayyuu yeroo daa'imummaa akkasii yaada yeroo dargaggummaa akkasii yeroo biyya hambaa akkasii yaada waa'ee gaa'ilaa har'awu ergaan keessa galee ani nama akkamiiti dhuguma immoos gaa'illi akkami ni jijjiirama jaalalli ni dabala moo ni hir'ata kan jedhu jira namni hin dabala kan jedhus jira ni hir'ata kan jedhus jira meeskii amma waan hin argeen. Isinitti hima jechuudha. Ofumaa kootiis of gaafadhe isin eewu jedhee jechuudha. Garaagarummaan jira erga yeroo ganaannaa jalqabaatii fi hamma yoo jedhame ta'e garaagarummaan hin jira. Garaagarummaan naan isiniin jedhu ni hir'ate moo ni dabale jaalalli kan jedhu irraan isinii kaasa. Jaalalli yeroo hundumaa iddoo jaalalli jiru iddoo waa dabalaa deemu iddoo waa mul'achaa deemu hin dabala malee hin hir'atu. Fakkeenyaaf wanti barbaaddan wanti gaa'ila keessatti hin taa'attanii eegdan yoo ta'e jaalalli ni dabala malee hin hir'atu. Yoo jira gaa biyya lafa seexanii nama qoru wanti baay'eedhaan wanti isin qoru yoo qormaan ni jiraate garuu ni hir'ata jechuudha. Maaliif waan sanaaf jecha wal qoruun wal miidhuun hin jira waan ta'eef. Kanaaf gama kootiin amma hin dabalame malee wanti hir'ate hin jiru. Isteeppii isaa jijjiirrate yeroo isaa eeggate jechuudha. በነገራችን ላይ wanti akkasittan hiikkadha gaa'ila koo akkasitti akkuma ulfaadha akkasittiin akkas godha jettetti seente yoo si jalaa keessaa wanta fi jiraate si jalaa fashaleessa jechuudha waan karoorfatte sana. Kanaaf karaa kootiin waaqayyo na ulfaatu homaa wanti natti jijjiiramame hin jiru. Namni sun yoo namni ati wajjin jiraattu sitti jijjiirame moo akkuma duraati yoo jettanii hin jijjiirama jechuudha. Jijjiiramni hin jira. Hin jijjiirama naan isiniin jedhu ammeenyatti jijjiirama otoo hin taane ilaalicha kalee ganaannaa gaa'ilatti galuuf irraa ni jijjiirrata jechuudha. Kalee normaalii wayii duunee kutamne qurxamne walumatti dhufuudha gixxin kan goonu wal goonu jirra. Amma immoo gaa'ilatti isa waan ati seennutti sammatti wanti sun fakkeessinee gaa'ilatti wal galchuu jennu jira. Wanti wal sodaannu jiran dubbadhu jedhu kana amma kootuma daanamaa kan jedhamu jira. Gaa'ilatti yeroo galte muluu wal argita jechuudha. Kanaaf gara bilchaachuudha moo niti nama bilchaatu moo nama yaada burqisiisu moo nama maalitti kanan duraanuu badheerra caalatti amma nu badhee jechuudha. Innis akkasuma jijjiiramaa jechuudha. Maaliif duraan kan hin dubbanne amma dubbatee wanti kana goona sana goona jedhamullee jiraachuu danda'a jechuudha. Inni jijjiirama duraan kan yoo wal argame yookiin waa qofti naa bitamuun jammaramu hamma gara jireenya isa gurguddaatti tarkaanfachuun hin jira. Erga daa'imni dhufte immoo caalatti hundi keenya daa'imatti yaada gochuun hin jira.
Kana jechuudha jijjiiramni. Malee gara hammeenyatti yookiin immoo naan isiniin jedhu gara isaan haalaatti fakkeenya yoo jijjiiramta gara gaariitti jijjiiramta yookaan immoo gara jibbinsaatti jijjiiramta jechuudha. Lammaffaa immoo gaa'ila kana keessa lolli walitti bu'iinsi hin jiru moo walitti hin buutanii yoo jettanii na gaafattanii qallaaliyyuu walitti hin buunu caalattaniin immoo dubbattuudha caalatti jechuudha. Sijammar gaa'illi namoonni tokko tokko na kolfisiisu warrumti minatii gurguddaa qabanii ara nuyi mana keenya keessa wal lolli hin jiru saxxiidha bakka dus nama jedhe bakka jaalala isaanii agarsiisan jechuudha. Soba 100% soba sijammar እና kan akkas jedhan jiru jechuudha. Amma fakkeenya tokko waliin lollumtu mana keenya keessa hin jiru nagaa namni jaalala qaba wandeesnu nagaa jechuun nagaan naan isiniin jedhu lola addaan isinii baasa. Namni walitti hin buune tokko namni waliin gaafanne waliin lolli waan tokko irratti waliin mormine tokko akkamitti gaa'ela nagaa waliin lollu nuti. Akka tajaajilaan tokko jedhu guyyaa guyyaadhaan wal lollante torbanitti akkam guyyaa lama bichaa firii qabna jedhee tajaajilaan tokko. Ante qallaaliidhaan loltu qallaatti hin lolu. Maaliif ta'a jetti wal caqacaqna wal deebinee tokkoon tokko mo'annee dhiifna jedhee namichi tokko duratti jedhallee. Akka sana baay'ee caalatti surumayyuu anaatu caqacaqa mana keessaayyuu maaliif seetanii ciqiciqinnaan isiniin jedhu sila jibbiinsa gaalaa otoo hin taane jaalala ijaaruu yookiin mana ijaaruudhaaf. Maaliif mana ijaaruudhaaf isin jiru mana jiraattan jireenya keessan ijaaruudhaaf jechuudha. Fakkeenya guddinni jira kana booda waliin waan ta'eef dirqama waliin haasoftaa. Hojii tokko hojjechuuf dirqama nama sanaan mari'achuu qabda. Fedhiin nama lamaa immoo ilaalchi nama lamaa ilaalchuuf nama lamaati. Garuu gaa'ela keessatti bilcheessitee kan nama tokko ta'uu qaba. Waliin bilcheessitee jechuudha. So isarratti tarii aayidinaa nan kaasita isaa ta'uu didaa. Karaa sanaan immoo karaa isaa immoo xiinxalee didee karaa koo didee karaa sanaa dhugaa gochuu qaba. Okay? Kana wal mormitee waliin jettee oddoon hin ta'u surma sana hin jedhe malee immoo jechuu dandeessaa waan baay'eedha jechuudha. Isa kana hundumaa qabaachuu qaba gaa'elli. Adeemsa waan nyaattu irrattu jechuudha. For example amma tarii amma erga daa'imti dhalatte jechuudha. Silaan walqixa nama faana nyaanneef nama hin teessisu qophaa yoon fudhadhee gizeetti maaliif qophaa nyaannu jedhanii dhaabu jira nyaadhu jedhee jechuudha. Kun bakka noormaalii waliin nyaatamaadha. Yeroo viidiyoo waraabnu baanaa garaachin laa beekatiif qophaa nyaanna asumaan dubbii koo dubbachuu fi haasaa kootiif jechuudhaaf. Innaa waan baay'eetu jira jechuudha. Wal caqacaquun baay'ee jira mana keessa. Garuu wal caqacaquunnaan isiniin jedhu balaan inni kan biraa hin jira. Kun jaalala agarsiisaa garuu kan biraa jira. Wal caqacaquu, wal arrabsu, iddoo walii kennuu dhabuun, wal abaaruun, wal xinneessuun, jireenya walii tuffachuun, amma nama sanaa tuffachuun, hojii nama sanaa tuffatee waan qabne ta'e namummaa ishee sana tuffate yookiin namummaa isaa sana tuffattee wal baaranii wal xiqqeessanii maaf uffattan jira maaf dibatta yoo jiraate maaf baatan yoo jiraate bilbila maaf ilaalta yoo jiraate fakkeenya shamarreen tokko kalee biyya hambaa deemtee hojjattee bilbila isaa bittee ofii bitattee uffata bitattee takkaan kaawwanne achitti silaa uffata bitattee meekaappii mataa ishii bitattee yookiin dibachuu jettee maal jettee fiddee dhuftee bilbilan qabatiin hojii jara gaa'ela jaamaare. Dura too gaa'ela ittiin galiin hin jedhuun beekaatiif amma harka galchuuti. Booda yoo jedhee hin danda'amaa miidiyaan fayyadaminiitii bakka bilbilan fayyadamiin kan jedhee nookiyaatti kennu jira jechuudha gaa'ela keessatti. Inni kun baay'ee rakkisaan uffatteen bahin kan jedhu jiraachuu danda'a. Surreeffatteen bahin kan jedhu jiraachuu danda'a. Inni kun rakkina gaa'elatti fida jechuudha malee yookiin otoo beektuu yoo itti seente okkee. Duruma duraan alatti nama akkaatti uffatuun jaaladhu uffatteen barbaadu yoo jedhanii walitti deeman ookee innuyyuu rakkina miidhaa qaba jechuudha. Of shakka namni sun jechuudha shakkiidhaan jiraata jechuudha jireenya isaa keessa namni sun. Hatta gaarummaa hin qabu jechuudha namni sun akkas jedhee ifa godhee sitti meellee ammas wanta hin beekne tokko ati akka gaarii gootee fudhattee waan jirtuuf
balaa guddaa sirra buusa jechuudha. Inni kun gaa'ela keessatti balaa bakakkaa tasa cidii fi kibriitii wal bukkee jiran jechuudha. Kibriitiin charoo cidii qabataa cidiin dhaamtu amma bobaatee dhumtutti jechuudha. Kanaaf gaa'ela wal balleessuudha inni kun kansaa jechuudha. Lolli inni kun inni maaf uffattaa, maaf dibattaa, maaf baatee bilbila cufii miidiyaatti mul'atini atinnaa baatoo bilifaanin sirgeen inni jedhan kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Kanaaf inni kun rakkisaadha yoo jiraate gola kee keessa jira taanaan bakka amma dhumaatti rakkisaadha. Wal xiqqeessuun maal jechuun jechoota gurguddoo walii qabu jechuudha. Anamman argee fi amman namoota irratti argee kan adda isiniidhas jechuudha. Gini ciqiqiin noormaalii ani kanan godha ka'ee yoo jettee lakkin ta'u akkasitti akkas godhe akkas jettee wal mormitee wal caqacaqxee yoon rigii gatiin taane baase yookiin gatiin taane inni baase maaf baafte akkasittiin akkasitti jedhee riyaan kenni sun ilaa akkana akkasitti daandii kanaan of laallachaa deemu jedhee mana keessa yoo hin caqacaqe yoo na caqacaqe kun waa gaariidha jechuudha gaa'ela keessatti. Jireenyaaf deemta waan ta'eef waa mul'isuuf deemta waan ta'eef mana tokko keessattuu namni lama jiru namni tokko waa hojjetee mul'isu lachuu waliin mari'ata fedhiin nama sanaa immoo fedhiin nama kanaa ta'uu dhiisuu danda'a. Dirqama immoo bilcheessee kan nama tokko gochuu qabu walitti gidduu kanatti jechuudha akka waan nama tokkootti. Inni kun waa gaariidha jechuudha. Kanaaf ani gizee baay'ee turma inni caqacaqaa guddinas nan barbaada dhiifa manaa godhaati bakka yoona kalees hojjedhee beeka waan ta'eef har'as hojjedhu na godha. Bakka tokko lammaffaa diina kalee na kuffifte fuuldura gadi jechuun barbaadu. Sadii bakka jireenyumaafuu noormaalii ani guddadhee nama tokko namuuf danda'u ta'e darbee nama tokko jiraachuun qaba biyya lafaa kan mul'isee darbuun qaba san jedhuuf karaa guddinaatiin baay'ee hawwaanii jechuudha. Inni illee ni hawwaa garuu yoo ta'e hin ta'a yoo hin taane samma kanaa miti jechuudha inni. Yoo ta'e yaalaa yoo ta'u baates jedhee ani ግን maaf hin taane jedhees immoo hin ta'as karaa kanaan ta'uu qaba eeggatum jedha jechuudha. Yoo akkas hin taane akkas ta'e badaa wanti kun isa jedhuun badaa zimmi jedha eenyu jedha jechuudha caqacaqa yookiin dubbadha jechuudha jireenya koo keessatti amala koos keessa jechuudha. Waa gaafadhee baruun barbaada wanna gaafatan sirriitti ifa godhee himuun barbaadaan. Akkasii amalli isaa akkamii amalli kee akkamii yoo jettan immoo gaa'ela koo keessatti amalli anaatu nama dubbatu yookiin immoo nama waa tokko dubbate sirriitti zirzir godhu jechuudha. Yookiin immoo hiikkaasaa sirriitti akkasii galuutti sitti ibsu jechuudha. Ammeenya hin qabu nan kolfa iddoo hundaatti hin kolfu garuu nan kolfuu barbaadna nan kolfa nan xabaadha. Gin nama tokko itti muufadhee baay'ee qabe taanaan dafee itti deebi'uu hin danda'u deebi'uus jireenya koo keessa nama sana deebisee hin galchu abadan hamma har'aattu jechuudha. Nama waan tokko naan jedhe jecha ginuma jireenya koo keessatti jecha baay'een jaaladhu. Sanaa namni isin beekne immoo yoo jedhe in ulfaata bargeexa jechichatti in ulfaatu maaliif sila isin beekneef jedha namni sun garuu sun jedhee namni isin beekne tokko mannaa waan shii bantu jechuu dandeessa minaamin. Waan akkasitti nanaaraanii dafees nanaaraa bargit obsas immoo nan qaba akkasuma jechuudha. Waan tokko obsuu nan danda'a otoon badin dura sirriitti nan xinxaala waan tokko jechuudha. Kan kooti inni kun amalli. Nama baay'een jaaladha akka gowwummaattan jaaladha bargite nan dubbadha malee gamnaa miti namni baay'een innaan nan dubbadhu gamna na se'a garuu gowwaa amma na bira ga'utti baay'ee dafeen beeku erga na bira ga'een beeka erga beekee garuu immoo bakka xarageen akka nama mana xaragatee qulqulleessutti baasa jechuudha jireenya koo keessa. Kan isaa yoo jettan immoo zimmi nama jedhuudha. Baay'ee nama hin dubbanne dhugaa dubbachuutu caala gaayyuu yoo dubbate garuu yoo na ulfaataa dubbata jechuudha. Baay'een dubbatu amma ta'uun sa'aatii tokko waan na dubbachiisu ta'ee dubbadhee sa'aatii ruubii dubbatee naan fixu akka kooti dubbadhu otoo hin jedhine jechuudha. Garuu isuma keessaa jechuun waan ulfaataa nama dubbatuudhaan naa dubbatu jechuudha. Malee ciqiqiqii minaaman akkaataa itti nama matan gonkumaan beeku anillee beeku dhugaa waaqayyoo
noormaalii nama sana bira taa'een sirriitti dubbadha ammoo ni caalatti. Garuu inni soomayyuu waa'ee nama maachuu yookiin waa'ee nama akkas ta'e nyuni akkas ta'e minaamin jedhan sana ginumaan beeku jechuudhaan. Amala isaa keessa jechuudha. Amala isaa isa lammaffaa nama addan baafatu, nama hammeenya ittiin deemuu fi nama gaarii yaaduuf jechuudha. Yoodhuma beekee immoo itti deebi'a. Yoodhuma beekee akka irraan ga'e argeera itti deebi'a. Itti deebi'us akkuma duriitti eenyudha jechuudha. Kana jechuun immoo balbala hin saaqxaa hin cuftaa gadheedha jechuudha. Hin saaqxaa ishiin amalli bare waan ta'eef naasaa qabu boodas jedhee namni si miidhuu hin sodaatu jechuudha waan akkanaa. Innaa kana amaloonni isaa kan koo kanuma isa kanaadha. Baasii irratti situ baasa moo saturra baasaa baasii baay'ee gaafattaati nama shamarree biyyan baa jiraatee gaa'ila keessatti yoo jettani wacii baay'ee qabdu Itoophiyaa keessatti fakkeenya shamarreen biyyan baa tokko amma san hojjattee galte ammas wacii waan guddaa baastu yoo ta'e akkami gaa'ila keessatti akkuma warra homaa Afrikaa hin qabne jechuudha. Mana keessatti siimoo sabbaasaa baay'ee kan baasu yeedha kan balleessu yeedha yoo jettani amman argeef amman jiru keessatti wacii gara koo baasee samii gonkumaan jiru borus hin jiraata jedhee yaadu baay'een jiru jechuudha. Walumaa galatti hin jiru hin jedhee sin danda'ama garuu baay'een jiru hin jedhee wayyure እና yoo sarpiraas na godhe malee viidiyoon hojjedhu sarpiraas na godhe uffata bitee caammaa bitee jedhe malee qaaniin naa cufu tokko hin jiru jechuudha inni. Uffatammaa nuu qabaa garuu hin bita garuu zum jedhe. Noormaalii otoo deemee gaafa hojii tokko hojjatee gammadee minaaman iddoo uffataa dhaabatee man arabtaraa dhaabatee bilbileen waama minaaman hin beeku. Ilaalladhu naan jaa ilaalladhee dhufa. Gaaf kaan biteet yookiin illee jijjiiraawwan haa ta'uu baate bita jechuudha. Garuu baasii biraanatti baasuun qabu jechuudha. Sarpiraayis na gochuu barbaade dhimmaa gammadu na gochuu barbaade na labbiti jedhees bichisiisee hin beeku. Dirqamaan naa bitees hin beeku. Akka dubartii tokkotti harka duwwaadhaa mana keessatti minaamanaa jechuudha. Karaa qallaba yookiin immoo wanta mana keessa fayyadamnu wantoota waxii ta'an yookiin immoo wantoota ittiin nyaataman tokko malee wanta kaan waaqayyo naa ulfaatu waanuma nuuf dhufuu fi wacii karaa sana deemee alaa midhaan safarsiisee minaaman nama bituu miti ammarraa hani waaqayyo naa ulfaatu qotamee waan galuu waan jiruun akkaraa jiruun jechuudha. Wantoota baay'ee isin haasa'eera akkamitti akkan eenyu jedhu namtuyyuu hin jiru. Sana bitii burcuqqoo bitii shinii bitii hin cabee sunii irratti sana guutii wanti hin jiru gonkumaan jiru. Meeshaan mana keessaa fuulidha. Ani meeshaa iddoo ittiin goone malee meeshaan biifee 2-3 yoo ta'e malee sanaa gadi miti jechuudha. Kaartoonu taaniin ashagee teessisaa jiraani mi'a jechuudha. Amma dubartii Itoophiyaa tokko yoo argitan gaa'ila qabaatte ayyaana irratti yookiin minxaafii ganaa birrii 2,000 baasee bitaa yookiin wanta ta'e yookiin minaamin yookiin barbaree yookiin minaamin ginan ofii kuufan fuul godha waan baay'ee jechuudha. Fuul ta'es jira waan ta'eef hojjedhee baay'ee isaa kalee yaadaa waan dhufeef gaa'ilatti hangala'ee jireenya waan barbaadu fi fuul ta'ee jira si waciin biraa wanti nani gaafadhu jiru jechuudha. Hatta mataa dhaachuullee mataa tokko fachuullee gatii dubartiin keessaa fuutu jirti garuu na biramtuu hin jiru jechuudha. Karaa koo baasiin inni hin baafama jedhama. Karaa kootti jechuudha. Banagaraachin ላይ amma erga mucaan dhalate illee isarratti wanta investi godhu yookiin baasu yoo jiraate nala. እና mucaa irratti waan baasuu fi mataa isaa irratti waan baasu nala. Wanti wacii baasisu yookiin karaa koo qaa guddaa tokko cufi yookiin xixiqqoodhuma isaa ta'u cufi jedhuun baay'een hin jiru jechuudha. Akkuma argitan akkuma gibbii koo keessa hojjedhu mana koo keessas karaa kamiin karaa kam qaa akkan cufu anatu beeka jechuudha. Lammaffaa boruyyuu akkan waciin baasifne nan beeka maaliif hojjedhee cufuun barbaada malee asuma taa'ee asuma barbaadu jireenya akkasiis waan ta'eef jechuudha.
Kanaafi yoo ofiif ta'ee fi hamma egaa yeroo kanaan booda daa'ima dhalate irratti wanta baasoo jiraate malee qaannaa cufes hin jiru, qaan cufus hin jiru jechuudha. Kanuma baqa isaan kana jechuudha. Egaa wanti jiranii gaaffii yoo qabaattan immoo na gaafadhaatii. Yaa paartii 1 2 3 jedheen hunda dandeessuun kaleessa maalinni erga dargaggii taatee yoo erga biyyan baadeemtee ilaalchishi maanni waa'ee gaa'ilaatiif maal qabdii ergan jedhee ture. Amma fakkeenya akkuma paartii 4 itti fufee kana isinii ibsaa. Kana boodas wanta jiru hundumaa karaa maatii isaallee walitti bu'iinsi jiru yookiin immoo dhuguma karaa dhiiraa walitti bu'iinsi jira maatii karaa dhiiraa jechuudha. Jira moo hin jiru wanti si qunname maalinni gaa'ila keessatti yoo jettanii gaaffii na gaafachuu dandeessu jechuudha. Wanti gammadde jira wanti gaddite jira yoo jettanii baay'eetu jira. Lachuu karaa lachuu wanti baay'eetu jira. Wanta baay'ee gaddee wanta baay'ee gammadee isa gammadantu caalee waan ta'eef jechuudha. Inni guddaan ani ergan Dubaay dhufuudha gara dhumaa fa'ii gahee wanti baay'ee wal harkaa rukute dhuguma cidhaa ho'aan godha jedhee yaadne gaa'ila yeroon godhadhu baqa noormaali akka nama tokko waan ta'e jedhee minaamna jedhee yaadee gaa'ila jechuun kabajaan maatii kee biraa baatee jechuun immoo baay'ee gaariidha baay'ee guddaadha. Hiikaa qabaa jechuudha. So inni naa ta'e waan hin yaadne olii lama daa'iman otoo qilleensi nan argatin otoo wanti hamaan nan argatin daa'ima argadhe jechuudha. Saatii kanatti warri na dura heeruma meeqa harka duwwaa jiru har'a kan waggaa 10 jirtullee jirti mucaan hambaadhaa galtee kan waggaa 2 fi 3 yaalteellee baay'ee dide jirti jechuudha. Isallee siniifan dubbadha jechuudha. Kanaaf isa kanatu naa ta'e jireenya gaariif guutuu keessan jira. Yoon ofii kooti nagaatti guuttadhe jechuudha. Nagaan immoo kan jiru Kiristoos bira isarratti immoo nagicha sii kenname sana kan eeggatu kan tisifni irra bu'u yoo dhufte tisirra erkutatu sii jechuudha. ግን akka nama gaa'ila qabu tokkotti gaa'ila gammadaa guutamaa keessan jira karaa Kiristoos. Yoon karaa koo ofitti rigii hir'ise toon hin beekinii fi namni natti hir'isuu deemu yookiin immoo seexanni hir'isuuf deemte isa taphni geemiin ana ta'uu qaba jechuudha ofirraa dha'uuf. Kanaan ala guutuudha jechuudha. Kanaadha. Viidiyoo kana like share godha. Ijoollee biraatiinis gaa ofii keessaniifis yaada qabdan gaarummaadhaanis gadheedhaanis haa ta'u wanta isinitti fakkaate naa barreessaa. Akka naa galutti akkan deebisinii gaaluuf jedhutti qalliittiin qabanaa shamarran biyyaan yeroo galtan jireenya nanaa se'e kana yoo hin argine taa'aa na laala.